hubattanii xiqqoo gara kanatti yaada kiyyaa deemsisuu irra silaa waan irratti xiyyeeffatamuu qabutti xiyyeeffachuutu narra jira waan ta'eefin yeroo gabaabduu qofaa amma bireekii irra jirra. Waan daqiiqaa xiqqooti isheematti fayyadamee nagaa sin gaafachuu barbaada baga jiraattanii. Dhaamsi sinii qabu dhaamsuma xiqqoo. Oromoon hojii walaa dorgomu. Arrabaa waliin dorgomiin. Mataa gadi qabadhaa hojjedhaa. Mul'achuun homaa gatii hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waan barbaadu beeka. Gaaffii sabaati harkaa qaba. Waraanicha egaa kallattii baay'eetiin akkinni waraana hin taane ka godhu waan baay'ee jira. Namni yoo waa gochuu dadhabe qabsoo kanatti gufuu ta'uu yoo baate qabsootti gufuu ta'uu dhabuuni akka nama rasaasa tokko gumaacheetti hin ilaalan. Kanaafiyyuu buusii miti dubbiin keenya. Maallaqa funaanuu miti dubbiin keenya. Sirnadha ijaarrachuu feena. Kan boru hegeree Oromiyaa, ijoollee Oromoo, ijoollee keenyaaf biyya taatu. Mul'atadha qabna. Mul'anni kun immoo akka qoosaatti galman ga'u gufuu baay'eetu dura jira. Gufuun kun immoo akka salphaatti hin ka'u wareegama guddaadha gaafata. Kanaafiyyuu Oromoon maallaqa qofaa irratti sammuunsaa qiyyaafatee yoo hojii hojjeta ta'e yeroo hedduu walitti bu'iinsa dhala. Ani gama koo yoo maallaqi haa hafuyyuu jechuutti hin jira. Isinummaan ijaarama. Looyerraa ijaaramu, ikoonomistiin haa ijaaramu, warri injiineraas haa ijaaraman, jaarsi haa ijaaramu, dargaggeessi haa ijaaramu, jaartiin haa ijaaramu akkas jechuutti hin jira. Ijaarsa kana keessatti immoo walitti dhufee abbummaan qabaachuu fedha waraana bilisummaa Oromoo irraa. Silaa qaamaan bira jiraadhee wareegama lubbuu, dhangala'uu dhiigaa, cabuu lafee kafaluu hin danda'u. Dafqan dafqee argadhu irraa immoo yoo lilmee tokkollee bittii fi ta'ee ittiin gumaacha ka jettan yoo ta'e immoo akka nun diignetti, akka nun xiqqeessinetti, akka wal nu nyaachifnetti sirnaaf tartiiba tolfanneerra sanaan nu gumaacha. Yoo sanaan gumaachuu ka hin barbaanne taatan immoo dhaaba tolfadhaa. Woboo qofaa miti haa baay'atu rakkoon qabu. Sabni guddaan kuni yoo dhaaba baay'ee qabaate mormiirraa hin qabu. Maqaa woboon garuu daldalamuun qabuuni ejjennaa makoo yeroo hundumaati. Hanganaafin oduu gama diyaaspooraa kana dhiise. Ergan oduu dhiisee hojii matti hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoos hojii matti jira. Namni yoo walii galuu dadhabee akka walii galuu hin qabnetti walirraa fagaachuu osoo hin taane walii galuu dadhabuu keenya irratti walii gallee walii beeknee taa'uun ni danda'ama. Dhuguma iffartii guddaatti gootanii baay'eetti investi gootanii qophii kana qopheeffattanii yeroo dheeraa tonsi waliin ture natti tola. Garuu qophiima kanallee fashalsuuf, doomsuuf Oromoomti jiru kun akkitti walirratti hojjetanis immoo akkasuma hin arge. Ani carraa waan miidiyaa waan akkasii hordofuu sana hin qabu. Ani hojii makootti hin oola. Amma immoo ergan as dhufee daqiiqaa 2-3 ennaan laalu waan akkasii faatu deddeema. Ela yaa Oromoo maallaqni miileenaan hojjennee argineetu bu'aasaas, fafasaas, tempteeshinii inni qabu sundumaa argineerra. Dubbiin maallaqa miti. Dubbiin qaanii gabrummaa bara dheeraa jala jirru jalaa bahuudha. Dubbiin bara waggaa 5, 10, 20, 30, 40, 50tti Oromoon eessa gahuu qabdii tarsiimoo tokko lafa kaa'achuudha. Bilisummaa arguu dandeenya ta'a, arguu dhiisuu dandeenya ta'a. Biyyi hin darbu, sabni hin darbu, dhaloonni hin darbu. Dhaloonni hin darbu ennaan jedhu itti fufiinsa qaba, walitti ejjaadha. Nuti immoo yeroo tokko ni dabarra. Leegaasii akkamii keenyeetu dabarraa. Seenaa keessatti galmeen seenaa maqaa keenyaa akkam jedheetu qoraa. Isa kana haa ilaallu. Dhimma maallaqaan laaliina. Buusiin maallaqaa lilmee nuubitti yoo ta'e bu'aa qabdi. Achi keessatti isinis abbummaadha qabaattu. Kan kanarraa hafee waraanni bilisummaa Oromoo har'a 200 miti, 300 miti, 2,000, 3,000 miti. Kuni buusii isin buustan qofaan socho'uu akka hin dandeenye beektu. Buusiin isin buuftan suni abbummaa akka qabaattaniif qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo bajanni isaa guyyaatti miiliyoonaanidha socho'a. Beektu lakkoofsa isaa. Kun hundi rasaasadha dhukaasa. Hin nyaata, hin uffata, hin hidhata. Kanaaf iyyuu dubbiin maallaqa silaa otoo taate, maallaquma walitti qabachuu osoo taate, kara deemaa hundumaayyuu gabbaruun hin danda'a. Dubbiin maallaqa walitti qabachuu miti.
Kanaaf tokkitti daandii kaayyanneerra. Daandii sanarra deema. Wal tokkoomsa. Daandii sana dura immoo dhaabbachuu barbaaddu yoo ta'e diinuu nu dura jira rakkoon qabu. Wal hubannee ijaaramee waan biraa karaa kanarra Oromoon gaaffiin ishee galma ga'uu danda'a jettan itti amantan hojjedha. Waan baay'ee argeera. Dhaqaarraa hirmaadhaa jedhamee kan achii booddee garuu buusii immoo karaa keenya fidaa. Waraanni bilisummaa Oromoo karaa isa baasuu danda'u tolchate karaan biraa hannisummaaf barbaachise. Hanna sana nurraa dhiisa of danda'a. Yoo ka maraate jiraate wal ta'a maraatuu keessan hidhadhaa Oromoo. Yoo rakkate jiraate wal ta'a. Buusaa gonofaa qaba aadaa qaba Oromoon beela'ee naman kadhatu wal gargaara. Hankanaachi gaachana sabaa ka ta'e kana silaa namni yoo maqaa isaa dhaga'u akka barbaadetti waan barbaade huccuu ofiiyyuu ofirraa baasee kenna waan ta'eef ishee sana jala dahattanii waa gochuun gaarii miti. Namni mana kana keessa jiru hedduun isaa nin beeka. Committed. Warra of kennee olola hedduu dandahee wal harcaasuu mannaa walitti dhufnee waliin taanee tokko taanee waliin dhaabbannee qaanii gabrummaa addunyaa kanarratti hiriyyaan qabne sabni guddaan kun warri na gabroomsee lakkoofsaan nun caalu dinagdeen nun caalu baay'ina uummataan nun caalu baay'ina daangaa bal'ina lafaan nun caalu wiizdamiitiin nun caalu waan fedhe ta'eyyuu carraa barnootaa yoo dhabe Oromoon naachuraal wiizdamii qabaa jechuudha. Kana hunda keessa dabartaniitu olola meeqa keessa dabartaniitu asitti walitti qabamtanii jaarmiyaa ABO utubuutti jirtan. Namni hedduun ABO hin beeknu jedha. ABO'nis WBO'nis numaa jechuutti jirra malee maqaa haaraa miti kun. ABO'n jaarmiyaa siyaasaati. Jaarmiyaa siyaasaa hawaasummaa, dinagdee, dippiloomaasii, waraanaan galma ga'uuf hojjetu. Sana keessaa sheerii guddaa ka qabu lafeetti cabee dhiigatti dhangala'ee lubbuutti dhabee ka sheerii guddaa taphatee galmaan ga'uuf hojjetu WBO. Kanaaf iyyuu WBO'n kontroolii ABO irratti qabaatee ABO WBO ta'e malee wanti jijjiirame tokko iyyuu hin jiru. ABO WBO'n beeku naa jettu WBO'n beekuu jechuudha. Waan biraa tokko iyyuu hin qabu. WBO'n beektan yoo ta'e immoo akka inni ta'uu danda'utu naan galuu jechuudha. Politiko militarii komaandii iddoo tokkotti dacha'ee karoora baafatee har'a eessa oola boruu eessatti socho'aa waggaa 5, 10, 20, 30tti immoo Oromoo garamitti geessaa jedhee dhaaba hojjetaa jirudha. Mul'ata dhaqabna. Mul'anni kun kan inni galma ga'uu danda'u istiraateejii yookaan tarsiimoo hedduutu jira. Kanaaf dhiisaa waliin harcaasiina. Namni baay'ee odeessaama ture waggaa 3, 4, 5 dura sinuma odeessa. Wanti inni odeessaa ture ennaa waggaa 1 darbu, ennaa waggaa 2 darbu, ennaa waggaa 3 darbu gaaffa question godha, measure godha. Lafarratti nama hojjetu barbaada. Oromoo rakkoo Oromoo teessee Oromootti himaa yoo oolte homaa gatii hin qabu. Balbala namaa rurrukuti. Deemi waa barbaadi. Gara deemetti miilli taa'u silaaftuu homaa gatii hin qabu. Miilli deemu garuu waa dhala wayitti bahaa jechuudha. Balbala namaa rurrukuta. Profeesar Mahammad dhiyooma kan inni hawaasa'u dhagaye. Gaaffii Oromoo jennee Oromoon rakkoo qabdi jennee biyyoota adda addaatti deemnee waraqaa barreeffannee galfannee waraqaan keenya dubbifamuu diddee shelfin taatee achitti dhukkee irra qubataa jedhe. Dhugaa namni nun dubbisu ture. Akka Oromoo akka WBO'tti dhiisiiti akka Oromoottuu sabni guddaanii lakkoofsi isaa hammana ga'uuf lafa dachee hammana bal'attu qabdu suni akka sabaattuu hin beekamtu. Har'a wanti tikseelooniiti homaatti hin baatu ijoolleedha waliin galtu waliin hin deemtu waliin hin dhaabbattu siyaasa iyyuu hin beektu fuuldureen ishee maal akka ta'e hin beektu ka jedhametu addunyaa kana dubbachiisuu jira jechuudha. Kanaaf lafarratti waan hojjetamu raashinaali. Logically and reasonably measure godhaati judge nu godha.